Jirra jirtu kiyyaayit YouTube channel irraa hordoftoota koo baga jiraattan baga nagaa taatanii arrama waan xiqqoo tokkoon isin agarsiisa. Innis maal yoo jettan akkasumatti haaluma salphaa ta'anii as rukuttanii dhuma fakkeenyaaf Google Chrome yookaan immoo Google Chrome extension isa kana gubbaarratti argama. Yoo garrasaa kaameraan kun danne dhiifama. Amma ala kunoo extensioniin nargama bukkee kanarraa warri sirriitti nargamne dhiifama. Nargama amma kun Google Chrome extension as keessatti maal faata argama warra jettanii fi yookaan immoo asitti maal save godhachuu dandeenya warra jettanii fi fakkeenyaaf smart PDF convert yookaan immoo word makamiin jechuma kamiin text isa ta'u maal isa ta'u online irratti asuma argitas marraan jijjiirama dhumarratti sitti agarsiisa voice type minamine Instagram video editor me fakkeenyaati fi waanan ka'ee fi asumarraan kana sin agarsiisa. Asirratti pin gaafa goota sitti mul'ata. Yoo pin gochuu baattan asitti mul'atu. Fakkeenyaaf amma wanna kana irraa sitti agarsiisa kun osa kanaadha. Word to PDF kamittiin jijjiira asumaan nafaana ta'a. Erga fakkeenyaaf PDF Word ke garamii dabarsuu barbaaddanaan jedhe Google Drive moo your computer jedhe ani computer file computer keessaan filachuu barbaada. Akkas jechuun faayilii ani filadhu isa kana dura PDF ta'e miti. Word macallisee manamee barreessee jiraamin tekstii telefoonarraatiin waan allerraan namaaf ergamu akka inni PDF ta'e buufachuu danda'amu. Fakkeenyaaf kun tekstiidha, tekstii namaati. Kana jijjiiree sin agarsiisa. Obsumaan na caqasaa. So amma hojjetee fixeera. Wannicha automaatika. View file, start new file, download. Kana keessa akkamiin filataa dhimee fakkeenyaaf view duran ilaala jijjiiree moo jijjiirata jedhu. So akkas ta'eera. Tekstiin kan nama beekamaati kanaaf akka godhee kana irratti sin agarsiisuu barbaade argitanii. Amma saayiziin garaarraa argaa jirtan kuni okay argamuun se'a. Saayiziin sin argitan kun saayizii PDF'ti. Garanarraatiin gubbaarraa waan argitan kuni download godhii jedha. Tole mee garwaan ta'e gara result isee chumatti sin deebisa. Akka inni convert ta'e hin taane garamitti jirta jedhu gararraatiin to PDF jedhee ofii isaan xumureera. Maal gochuu qabna yoo feenesi direct dhuma download goona as jalatti argitanii kun asitti bifti diimtuun PDF dhaan bu'ee jira. Yoo ilaaluu feetan akkasuma goona kunooti banee jira. Asir garamitti akka inni banu immoo sin agarsiisa. Yaa kunoo as naannessee asiin fideera jechuudha. Kan ammoo garamiin buufna jedhuu fi kunoo yoo fakkeenyaaf filaashirra namni buusuu barbaaddan faa yoo jiraattanii maqaatti tolchita asitti kun 0x02 PDF tekstiin silaa kana ta'ee bu'eera jechuudha. Kunoo suma argita kana. So haaluma salphaa ta'een akkasittiin faayila keenya online irratti jijjiiruu dandeenya. Yookaan immoo namni tokko xalaa isinii barreessee jiraate xalayaan sun immoo xalayaa barbaachisaadha yoo ta'e PDF yookaan immoo waraqaatti gootanii baafachuu feetan yoo ta'e kun akkuma kana godhee salphaatti isinii baasa jechuudha. Kana qofa miti. Warra yeroo jalqabaatiif baay'ee seeraatti fayyadamtanii hin beekneef immoo
extension wanti kun baay'ee faayidaa qabdi. Mee isa kanarraan immoo gara extension kanaatti sin deebisaa. Extension kanarraan waa ilaallaa. Haa ilaallu. Extension gara moggaa kanatti mul'atti iconiin ishee kunooti. Isa kanaadha. Mee extensioniin kun maal fayyada jedhuun yookaan immoo akkamitti waa irraa buusuu dandeenya, akkamittiin garasitti waa dabarsuu dandeenya warra jettaniif immoo sin agarsiisa. Extension manager akkasittiin nuuf dhufa. Amma isa booddee wanni ani extension keessatti save godhe hundi saddana jira. Amma immoo haaraa immoo garasitti akkamittiin dabarsina warra jettaniif immoo as tuqnaa. Gaafa tuqnu keyboard jedha. Kunoo gajjallaa kana kaameraa kun gadi qaba. Open Chrome web store jedha. Kunoo gaafa akkas gootanii waan as keessa jiru hunduma isaa filattanii gara extension kanatti dabarfachuu dandeessu. Mee fakkeenyaaf haaluma salphaa ta'e waan tokko sin agarsiisa. Rakkoon qabu booddee irraa nafa qaba waan ta'eef. Fakkeenyaaf Twitch live chat wanna kana namni hordoftanii baay'ee akkuma YouTubeotaa chaanaalii guddaadha. Itti namoota baay'ee itti fayyadama. Namoota baay'ee irratti hirmaata. Irra guddaa warra adii itti fayyadama. Uummata keenya miti yookaan immoo uummata biyya Afrikaatti fakkaatu. Anyway kanaaf amma gara extensionitti gaafan edaachuu yookaan dabalachuu fedhu argitaniittu add to Chrome jedha. Add to Chrome jechuun isaa kara biraa as extension kanatti dabaladhu jechuu isaati. Mee extensionitti dabaleera moo hin daballee haa ilaallu. Add to extension. So kun deemeera amma. Kana booda ga wanna Twitch kana garamittiin baafachuu barbaanne live kana asuma extension dhufnee matu. Extension gaafa dhufnu innoo dhufe iconiin isaa ofiin irra bayra. So amma Twitch live bakkee kan argamu isaa akka barbaannu yoo ta'e kun akkasuma goona. Innoo dhufe iconii ofiin irra keessa kaa'a. Kun akka girtan kanatti toora galchee jechuudha. Sadanuu isaa argamaa hin jiru. Okay, sorry. Akkasittiin toora galchee ta'a. Kana akkamittiin akkas ta'ee pin yoo goone keessaa deema. Yoo kee balleessuu barbaanne pin goonu outidha. Yeroo akkas goonu pin irra keessatti argameera. Amma fakkeenyaaf video editor video studio jedha. Waan pin godhee jiru achitti mul'ate. Asitti smart pdf to convert yookaan immoo word gara pdf itti jijjiiru jedhee pin godhee as ol baatee jira. Asirra jira. Asumarraan pin godhaa fakkeenyaatiif fi waan nan barbaadu Instagramii asumarraan pin godhaa kunooti. Akkasuma akkas jechuudha. Kanuma haaluma salphaa ta'een kan itti fayyadamnudha. Irra guddaa iccitii Google Chrome kanaa fi xiyyeeffannaa ani ka'ee fi Google Chrome kana jalatti extension jirtu kana namoonni baay'een waan hubatan natti fakkaanne warri hubateen hubata warra hubanneef immoo akka kanatti salphaadhumatti as gara kanatti daballaa asas jedhuudhaaf ani isin odeessuudhaaf ka'e na hordofuu keessanii fi galatoomaa horaa bulaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Ciao ciao. Siriin jedha.